እንጂ አምልጦ ነው አይደል? በኢየሱስ oduu keenya jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti miseensonni faannoo lama dhukaasa banan ajjeefamuun ibsame. Gareen ummata Oromoo jibbuun beekamuu fi ummata Oromoo guutuu fixuuf karoora qabu faannoon magaalaa Finfinnee seenee jedhame. Gareen kun akkamiin magaalaa Finfinnee seenee naannoo Oromiyaa keessa akkamiin darbee gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu biraatiin muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru tasgabbeessuuf Keeniyaan yaada waliigaltee fayyadama handaara galaanaa Meeritaayim Tireetii dhiyeessuu qondaalli olaanaa biyyattii kamisa kaleessaa Rooyitersitti himan. Keeniyaan muddama biyyoota lameenii xiqqeessuuf hojjechaa akka jirtu himaniiti jiru. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu ni dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan keenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin qondaaltonni olaanoon garee finxaaleeyyii faannoo magaalaa Finfinnee seenuun dhukaasa bananii jedhame. Qondaaltonni faannoo magaalaa Finfinnee seenuun dhukaasa banan lama ajjeefamuu poolisiin magaalaa Finfinnee arra beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee miseensota garee finxaaleeyyii faannoo ofiin jedhanii socho'an irratti tarkaanfii fudhateen lama yoo du'an tokko to'atamuu isaa arra beeksiseera. Namni maqaan isaanii obbo Indaashaw Geetinnat jedhaman ammoo miseensonni finxaaleeyyii kanneen akka konkolaataa isaaniitiin isaan fe'uuf dirqisiisanillee lakkii jechuu isaaniitiin miseensota garee finxaaleeyyii faannoo kanaan ajjeefamuu poolisiin magaalaa Finfinnee hima. Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa irra miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen miseensa garee finxaaleeyyii kan jedheen Naawusannaay Andaargee Tarraqany Abenezer Gaashaw Abaatee fi Habtaamuu Andaargee Tasammaa kanneen jedhaman osoo magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee keessatti ergama haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf qabatanii socho'aa jiranii hordoffii qaamolee nageenyaatiin taasifameen irra gaameeraa jedhe. Poolisiin ibsa isaa kanaan akka jedhetti osoo miseensonni poolisii shororkeessitoonni kunneen gocha shororkeessummaa isaanii hin raawwatin dura to'annoo jala oolchuuf sochii taasisaa wayitaa jiranitti gareen kun harka isaanii akka kennaniif gaafatamanillee gareen kun diduun poolisoota waliin walitti dhukaasuu eegalanii jedheera. Namoonni kunneenis har'a ebla 12/2024 kutaa magaalaa Boolee aanaa sadii bakka addaa naannoo galma Barkumee jedhamee beekamutti konkolaataa Isuuzii Dizaayir kan lakkoofsi gabatee isaa 2C1473 AA ta'etti fayyadamuun miseensota poolisii waliin dhukaasaa walitti bananii hoogganaan finxaaleeyyii faannoo Naawusannaay Andaargee Tarraqany miidhaan irraa dhaqqabuun erga mana yaalaa geeffameen booda yoo du'u Habtaamuu Andaargee Tasammaa ammoo yeroo walitti dhukaafamaa jirutti ajjeefameera jedhe poolisiin. Kana malees miseensi garichaa maqaan isaa Abenezer Gaashaw Abaatee jedhamu ammoo osoo miidhaan irra hin qaqqabin to'annoo jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana qabsaa'ota Oromoo karaa nagaatiin qabsaawan kan akka Battee Urgeessaa fa'aa ajjeesaa akkasumas namoota hedduu isaanii hidhaa garee ammoo magaalaa Finfinnee shororkeessuuf dhufe sossobaa turan. Garichi isaan sossobaa turanis haleellaa poolisii irratti baneen poolisiinis miidhamee garichi kun ofiifillee du'eera. Inuma ammayyuu ibsa baaseen poolisiin magaalaa Finfinnee garee finxaaleeyyiitti miseensa kan ta'e Abenezer osoo hin miidhamin qabneerraa jedhama. Poolisiin magaalaa Finfinneetii fi mootummaan Itoophiyaa garicha ammas sossobuu irratti argama. Sochii garee finxaaleeyyii kanneen to'annaa jala oolchuuf taasifameen ammoo miseensonni poolisii Saajin Araarsaa Tashoomaatii fi Koonistaabil Maatiyaas Pheexroos kan jedhaman madaa'uun isaanis ibsameeti jira. Egaa garee magaalaa Finfinnee shororkeessuuf poolisii irratti haleellaa bante kana sossobaa uummata Oromoo qabsaa'ota Oromoo kan nagaa maaliif ajjeesu gaaffiin jedhu gaaffii yeroon gaafattudha. Baatii Bitooteessaa keessa gareen gurmaa'ee magaalaa Finfinneetii fi naannawa isheetti hokkaraa fi jeequmsa hidhannoon deeggarame uumuuf socho'aa turan to'atamuu humni waloo tikaaf nageenyaa kana dura ibsa miidiyaalee biyya keessaaf ergeen beeksisuun isaanii yaadatama. Kanaanis shakkamtoonni garee kanaa 50 kan ta'an shira badii naannoo Amaaraatti gaggeesse milkaa'uu dide
gara magaalaa Finfinneetii fi naannoo daangaa naannoo Oromiyaatti fiduuf ergama shororkeessummaa raawwachuuf wayitaa socho'an to'atamuu himee ture humni walootiikaaf nageenyaa kun. Gareen kun gurmaa'insa isaatiif haala gaarii uumaa fi kan jiru Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akka ta'e humni waloo kana dura beeksisuun isaanii yaadatama. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa erga bakka siyaasaa ta'e ammoo bubbuluun isaanii beekama. Guyyaa irraa ammoo gareen finxaaleeyyii faannoo hoogganaa isaa kan ta'an daangaa naannoo Oromiyaa cabsee seenuun haga magaalaa Finfinneetti dhaqqabuun haleellaa raawwateeti jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee seensa magaalaa Finfinnee irrattis garicha kanaaf hayyamee magaalaa Finfinnee walakkaa seenuun booleetti haleellaan kun dhaqqabe. Poolisiin Oromiyaa daangaa Oromiyaa eegdu maal eegdi kan jedhuu fi gareen kun akkamiin darbe kan jedhu gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaa gubbaa taa'uudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee kana ammoo waan akkuma duraanii deeggaraa jiru fakkaata. Silaa garichi kun magaalaa Finfinnees hin seenu ture. Gareen uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf qophaa'ee fi ka'umsa godhate kun as ga'uunis kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Oduu biraatiin Keeniyaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaadhaaf wixinee waliigaltee fayyadama handaara galaanaa dhiyeessuun dhaga'ame. Muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru tasgabbeessuuf Keeniyaan yaada waliigaltee fayyadama handaara galaanaa yookiin Maritime Treaty dhiyeessuu qondaalli olaanoon biyyattii kamisa kaleessaa miidiyaa guddicha addunyaa Rooyitersitti himan. Itoophiyaan ulaa galaanaa buufata waraanaa dabalatee akka fayyadamtuuf Somaaliilaand wajjin waliigaluun Soomaaliyaa wajjin muddama keessa seenuun ni yaadatama. Waliigalteen tiriitii Keeniyaan dhiyeessaa jirtu kun Jibuutii waliin marii taasisuun kan raawwatamaa jirudhaas jedhameera. IGAD ammoo biyyooti ulaa galaanaa hin qabne buufataalee galaanaa akkamiin daldalaaf fayyadamuu danda'u dhimma jedhu akka qajeelchu barreessaa olaanaan haja alaa Keeniyaa Korir Singoy Rooyitersitti himan. Itoophiyaan gaafa ammajjii tokko bara 2024 qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 fayyadamuuf Somaaliilaand biyya walabaa jechuun kan of waamtu waliin waliigaltee kan raawwatte yoo ta'u bakka isaa Itoophiyaan Somaaliilaandiif beekamtii biyya ta'uun kennitiifi jedhamee ture. Haa ta'u malee Itoophiyaan kana hin mirkaneessine. Waliigalteen wal hubannoo Somaaliilaand waliin taasifame Soomaaliyaa dheekkamsiisuun naannoo gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabsiisa yaaddoon jedhu guyyaadhuma sanirraa jalqabe. Qondaalli haajaa alaa Keeniyaa Korir Singoy IGAD qabeenya galaanaa qoddachuu irratti waliigaltee qopheessuu danda'a jedhaniiru. Roobii darbe pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud Itoophiyaa yaaddoo birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaati jechuun Itoophiyaa waliin mariin gaggeeffamuu homtuu akka hin jirre dubbatanii turan. Naannoon kun wabii tasgabbii akka argatuuf jecha qaamota dhimmi kun ilaallatu hunda wajjin ni mari'annaas jedhan Korin. Yoo yaadni Keeniyaa kun fudhatama argateef Itoophiyaan qabeenya galaanaa haala tasgabbaa'aa fi mirkanaa qabuun akka fayyadamtuuf furmaata kennaas jedhan. Kanas bilisummaa daangaa Soomaaliyaatti otoo hin bu'in akka raawwattu ni dandeessisaa jetti Keeniyaan. Qondaalli haajaa alaa Keeniyaa kun Soomaaliyaa fi Itoophiyaan furmaata dhiyaate kana itti yaadaa jiru jedhan. Dhimmicha tarkaanfachiisuufis hoogganoonni akka walga'an gaafatamaniiti jirus jedhaniiru. Kooriiriin gareen hidhatee naannoo Soomaalee keessa socho'u waldhibdee kana fayyadamuun mootummaan Soomaaliyaa daangaa biyyattii akka tiiksuu hin dandeenyetti dhiyeessaa jira waan ta'eef murtoorra ga'uuf yeroo dheeraa fudhachuu dhiisuun akka barbaachisus kaasaniiti jiru. Walumaa galatti Keeniyaa muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate tasgabbeessuuf sochii bal'aa taasisuu irratti argamtii jedhameeti jira. Galgala kanaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadha.